raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaanitti wixataa hanga jimaataatti galgaluu sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtan hundatti haa qaqqabu jecha oduu guyyaa har'aa isin dhageessisa. Oduu isinitti himuun kan isin faana turmoo an Iftuu Galataati. Dooktarri kabajaa aartist Alii Birraa du'aan addunyaa kanarraa darban. Magaalaa Biilaatti duguggaan sanyii uummata Oromoo irratti raawwatame kanneenii fi kanneen biroos bal'inaan isin biraan gahaa amma xumuraatti na waliin tura. Gaaddisni aartii Oromoo Dooktarri kabajaa aartist Alii Birraa guyyaa kaleessaa Sadaasaa 6 bara 2022 dilbata galgala addunyaa kanarraa du'aan darbuun dhaga'ameera. Aartist hangaftichi abbaan muuziqaa ammayyaa Oromoo Dooktarri kabajaa Alii Birraa du'aan boqochuu isaanii biiroon kominikeeshinii Oromiyaa karaa fuula miidiyaa hawaasaa beeksiseera. Hangafni aartistoota Oromoo Alii Birraa aartistii qaalii bahaa Oromiyaatii argaman yoo ta'u nama umurii isaanii guutuu hojii aartii Oromootiif aarsaa godhanii fi gumaata bakka hin buufamnes aartii Oromootiif gumaachanidha. Aartist Aliin yeroo dheeraadhaaf dhukkubsachaa kan turan yoo ta'u wal'aansaaf biyyoota alaa dabalatee hospitaalota biyya keessaattis yeroo garaagaraatti wal'aanamaa turuun guyyaa kaleessaa hospitaala itti wal'aanamaa turan kan magaalaa Adaamaatti argamutti gara lafa dhugaatti godaanuu isaanii barameera. Aartist Aliin bahaa Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaatti dhalatanii kan guddatan yoo ta'u hojii aartist achumatti ijoollummaa isaanii irraa kaasee hojjechaa akka guddatan seenaan isaanii ni hima. Hundeeffama hawwisoo afran qalloorraa jalqabanii haga lubbuun darbanitti nama addunyaa muuziqaa keessa jiraachaa turanidhas. Aartist Aliin guddina muuziqaa ammayyaa Oromoo keessattis nama gumaata akka bakkalchaa ifee mul'atu qabu aartistoota akkasaa hedduus horachuu danda'anidha. Gaaddisni aartii Oromoo kun lubbuun addunyaa tanarraa darbuun akkuma dhaga'ameen uummata Oromoo dabalatee dinqisiifattoonni isaanii kallattii adda addaatiin gadda itti dhaga'amee ibsachuu irratti argamu. Arjaa fi diittan Oromoo Dinquu Dayyaasaa Birraa qabsoo Oromoon mirga eenyummaasaa kabachiifatee bilisummaan biyya abbaa isaarraa jiraachuuf barootaaf taasise keessatti ati mataadha jechuun ibseera. Itti dabaluunis obbo Dinquun bara afaan Oromoo raadiyoo cabsa jedhamee ugguramaa fi balfamaa ture sana keessa walaloo fi yeedaloo sagalee kee miidhagaa soora qalbii nama ta'uu sanaan qindeessitee waa'ee eenyummaa aadaa afaan seenaa fi sirna gadaa weeddisaa turte jechuun eenyummaa nama guddaa kanaa ibseera. Namni siyaasaa obbo Johar Mohammad immoo afurri sabaa eega waggoota 60 uummata isaaf dadhabaa ture booda nu dhiisee sokke nama umurii isaa guutuu kaayyoof jiraate nama ofii isaa caalaa uummata isaa baay'ee jaalatu haga deebinee wal agarrutti nagaatti jechuun gadda itti dhaga'ame ibsateera. raadiyooniin Dirree Shaggaris boqochuu Dooktara kabajaa aartist Alii Birraa yoo dhagahu gadda guddaa itti dhaga'ame ibsachuun Aliif jannata uummata Oromoo maatii isaanii fi dinqisiifattoota isaanii maraaf ammoo obsaa fi jajjabina hawwa. Gurmeechaa gammachuutu gabaase. Godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Birmajii magaalaa Biilaatti mootummaan Bilxiginnaa haleellaa xiyyaaraan samiirraa raawwateen namoota 80 ol ajjeesuun gochaa duguggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwachuun ibsame. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar bakkasii dubbisee akka eeranitti haleellaa xiyyaaraa nama maleessaa aanaa Boojii Birmajii magaalaa Biilaatti Sadaasa 2 bara 2022 raawwate kanaan uummanni nagaan dhimma siyaasaa homaatuu keessaa qooda hin qabne daa'imman ganna 10 hanga manguddoota umurii waggaa 70
guutummaatti rashanamaniiru. Haleellaa dirooniin kun irra caalaatti uummata magaalaa Biilaa ganda Duwwaa 1 fi Duwwaa 2 keessa jiraatan irratti raawwachuu maddeen keenya ibsaniiru. Hanga gabaasni kun qindaa'utti namoonni haleellaa kanaan galaafataman 60 ol maqaadhaan adda bahanii beekamu kan eeran maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar kanneen madaa'anii yaalamaa jiranii fi yaala dhabuun du'a eeggataa jiran immoo namoota lubbuu isaanii darbee ol akka ta'an ibsan. Irra jireessi namoota madaa'anii daa'imman ganna 10 hanga 17tti jiranii fi dargaggoota ganna 18 hanga 30 gidduu jiran ta'uu kan eeran maddi keenya ol adeemtota boru abdii biyyaa ta'an bifa kanaan dhabuu fi rakkina kana keessatti arguun hedduu isaan gaddisiisuu himan. Osoo gochaan duguggaa sanyii kun Oromiyaa keessatti lammiilee Oromoo irratti raawwatamaa jiru uummata Oromoos ta'ee hawaasni idil addunyaa callisuu isaanii gaaffii itti uumuu kan dubbatan namni kun wal waraansi kaaba biyyattiitti jiru dhaabbatee nagaan akka bu'uuf hojjechaa lubbuu lammiilee nagaa Oromiyaa keessatti darbaa jiruuf callisa filachuun loogummaa wayii akka jiru agarsiisa jedhan. Kutaalee Oromiyaa kanneen akka Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa, Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa keessatti haleellaan xiyyaaraa nama maleessaa irra deddeebiin raawwatamaa akka jiranii fi lubbuun namaas garmalee gaaga'amaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha jechuun kan gabaase Wabii Waaqooti. Waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Naqqamtee seenuun hidhamtoota siyaasaa mana hidhaatii baasuun beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Wallagga Bahaatti magaalaa Naqqamtee seenee hidhamtoota siyaasaa buufataalee poolisii fi manneen hidhaa garaagaraa keessatti hidhamanii dararamaa turan hiikuun ibsame. Maddeen amanamoon bakka raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa birgeediin socho'u Sadaasa bara 2022 ganama obboroorraa eegalee kallattiiwwan adda addaatiin magaalaa Naqqamtee kan weeraree yoo ta'u sagaleen dhukaasa guddaan akka turee fi waraanni mootummaa yeroo muraasaaf fageenyarraa meeshaalee gurguddoon dhukaasaa turullee humna waraana bilisummaa Oromoo kallattii hundaan itti bobba'ee dandamachuu dadhabee gadhiisee baqachuu dubbatan. Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii adda addaatiin gara handhuura magaalaa Naqqamtee eega seeneen booda hojii dursaasaatiin hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa jiran hiikurratti fuulleeffachuu himan. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo badii tokko malee sababa ilaalcha siyaasaa sabboonummaa fi oromummaa isaaniif yakkamaa ta'anii mana hidhaatti dararamaa turan buufataalee poolisii ganda Duwwaa 4 fi Duwwaa 5 dabalatee kanneen masaraa kumsaa morodaa keessatti hidhamanii dararamaa turan yoo xiqqaate hidhamtoota siyaasaa 100 olitti lakkaa'aman hidhaarraa hiikuun beekameera. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar kun akka ibsanitti waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Naqqamtee seenuun wal qabatee waraanni mootummaa kallattii adda addaatiin yoo dhiyeessu uummanni magaalaa Naqqamtee fedhii kabaja jaalalaa fi aantummaa waraana bilisummaa Oromoo qabu daandii irratti bahee gammachuun simate. Gochaa kanatti kan aare waraanni mootummaa shamarran dabalatee namoota nagaa eenyummaan isaanii ammaaf adda hin baane rasaasaan rashanuu maddi keenya raadiyoonii Dirree Shaggaritti himanii jiru. Mootummaan Bilxiginnaa sababa lola lafarraatiin waraana bilisummaa Oromoo caaluu hin dandeenyeef akkuma bakkeewwan birootti godhee qilleensarraa dirooniidhaan uummata nagaa fixuu mala jechuun yaaddoo isaanii ibsaniiru. Hawwii Qajeelaatu gabaase. Waldhabdee siyaasaa Tigraayitti mudate furuu qofaan nagaa fi tasgabbiin biyyattiif barbaadamu dhufuu akka hin dandeenye KFO'n beeksise. Waraana dhaabuudhaan nagaa buusuuf jecha waliigalteen mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay Abiyoot gidduutti mallatteeffame kan jajjabeeffamuu fi deeggaramu ta'us waldhabdee siyaasaa guutummaa biyyattii keessatti uumame guutummaatti furee nagaa fi tasgabbii barbaadamu fiduu akka hin dandeenye Koongirasiin Federaalaa Oromoo beeksise. Koongirasiin Federaalaa Oromoo waliigaltee waraana dhaabuu mootummaa federaalaa fi garee TPLF gidduutti akka lakkoofsa Habashaatti onkololeessa 23 bara 2015 Afrikaa kibbaatti mallattaa'ee ilaalchisee ibsa Sadaasa 5 bara 2022 baaseen sababni waraanichaa waldhabdee siyaasaa akka turee fi waldhabdichis waltajjii siyaasaatiin furamuu akka qabu jalqabumarraa kaasee ibsaa turuusaa yaadachiisee wal waraansatti seenuun barbaachisaa akka hin turre irra deddeebiin hubachiisuun itti bahiinsa gaarii akka hin taane qaamolee lameenuu akeekkachiisaa yoo nagahu waliigalteen waldhabdee jiru karaa nagaan furuuf taasifame amanamummaan hojiitti kan hiikamu taanaan KFO'n kan deeggaruu akka ta'e ibsichi eeree qaamoleen dhimmi isaan ilaallatu hundi waliigalticha hojiirra oolchuuf miira amanamummaa fi tumsa gaariin akka hirmaatan abdii guddaa qabaachuu ibseera. Lammiileen Itoophiyaa hundi raawwii waliigaltichaa akka deeggaraniif lammiileen nagaa naannolee waraana kanaan miidhaman hundi akka bayyaannataniif hojiin ijaaraan akka hojjetamuuf gaafateera. Haa ta'u malee waldhabdee Tigraay keessatti mudate qofa furuudhaan nagaa fi
tasgabbii biyya guutuu keessatti barbaadamu fiduun akka hin danda'amne kan ibse KFO'n walwaraansi wal fakkaatan Oromiyaa fi kutaalee biyyattii biroo keessatti gaggeeffamaa jiran marii akkasiitiin yoo furmaata argatan malee nagaa fi tasgabbii Itoophiyaa keessatti barbaadamu gonkumaa fiduun akka hin danda'amne hubachiiseera. Walitti bu'iinsa guutuu biyyattii keessa jiru dhaabuudhaan gara filannoo amanamaa bilisaa fi haqa qabeessa ta'ee gaggeessuun gara bulchiinsa dimokiraatawaa fiduutti deemuun dirqama ta'uusaa jala sararree ibsena kan jedhu KFO'n waldhabdee keessaa baanee qaama walaba ta'een marii biyyaalessaa hunda galeessaa fi hunda hammate kan Itoophiyaa keessatti nagaa waaraa sirna dimokiraatawaa fi misooma argamsiisuu danda'u akka gaggeeffamu abdii qabna jedheera KFO'n ibsa baase kanaan wabii waaqotu qindeesse. Egaa kabajamtoota hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaannee kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa deebanaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.